irra deebinee akka mooltan jechaa oduun irraa kunoo Su'uudiin godaantota alarraa dhufan anfariirsite. Gabaasaan Riyaad biyya Su'uudiirraa wal faana baatu akka jettutti dargaggeeyyiin Su'uudiidhaa poolisoota waliin ta'anii godaantota dhiiraa arihanii dubartii heddomminaan reebaa jiran. Eega guyyaan dhiifamaa dhume sadaasa afurii as poolisiin waraananii fi uummanni biyya Su'uudiidhaa ulee jirmaa fi sibiila biraa hidhatanii godaantota biyya alaatii dhufanii achi hojjetan irratti duula guddaa bananii godaantota anfariirsaa jiran. Akka gabaasaa tanaatitti haga ammaan tana wanna beekaman keessaa intala takka reebanii nama hedduudhaan gudeedanii ajjeesuun gabaafame. Dargaggeeyyiin Su'uudiidhaa tuni manneen caccabsitee dhiira keessaa guuraa jirti. Dubartii lakkoofsa guddaadhaan nama hedduudhaan gudeedaa jiran. Riyaad keessa bakki godaantonni heddomminaan jiraatan gandii manfuuhaa ja'amu akkuma jiruttuu weeraramuu daran iqaama qabaachuunis nama hin baasu ja'ama. Dargaggeeyyiin Su'uudiidhaa poolisootaan gargaaramtee nama tumuu ajjeesuu dubartii gudeeduun dalagaa taateefii jirti. Sakattaa poolisootaa fi lammii Su'uudiidhaatiin gaggeeffamtu tanaan haga ammaan tanaa nama 50tu du'e ja'ama. Magaaluma Riyaad tana keessatti dubartii Itoophiyaarraa dhufte 10tu dargaggeeyyiidhaa fi poolisootaan fuudhamee achi buuteen isaanii haga ammaa hin beekamini. Akka gabaasaa tanaatitti manneen caccabsan hunda keessaa sansalata dahabaa irraa guurrachuunii fi maallaqa isaanii saamuun qabeenya isaanii kan biraatillee fudhachuun bal'inaan geggeeffamaa jira. Miidhaan godaantota irratti geggeeffamtu tuni hundarra caalaa warra iqaamaa qaban kanneen Oromoodhaatii fi kanneen Itoophiyaarraa dhufan irratti deemaa jira. Dargaggeeyyiin Arabaatan maqaa shabaab moggaafatte kashlabbiin 1000 baatee manneen godaantota caccabsitee saamaa jirti. Sakattaa ammaan tana deemaa jirtu tana keessatti namni Su'uudii tokkos godaantota Itoophiyaarraa dhufaniin ajjeefamee jira. Ilmaan Oromoodhaatii fi kanneen biraa kan Itoophiyaarraa dhufan kanneen gudeedamuu obboleettota isaaniitii fi dubartii isaaniitirraa hedduu aaran. Kana booda maaltu nuuf hafe jechuudhaan ifirrattillee loluun himame. Gara biraatiin magaaluma Riyaad tanatti godaantonni hiriira bahanii gara biyya teenyaa nu deebisaa malee nutumuu dubartii teenya gudeeduu dhaabaa jechaa jiran. Haala sakattaa ammaan tanaa kanarraa godaantonni Oromoodhaa kanneen biyya Su'uudii jiran haala qaanyii hamtuu keessa jiraachuutu himama. Biyya Su'uudii keessatti Oromoonni hedduun harkaa miilaan hidhamanii dirree irratti faca'anii poolisootaa fi dargaggeeyyii Su'uudiidhaatiin marfamanii eeggamuudhaatu odeeffama. Kashlabbiileen Su'uudii kan shabaaba ifiin ja'an godaantota kana jala fiiganii uleedhaan tumuu malee heeraan gara biyya isaanii deebisuulleen hin mul'atu. Gara biraatiin dubbataan wayyaanee Diinaa Muftii warri qabamee tumamu kuni heeraan ala warra biyya alaa jirani malee nama du'ees nuti hin dhageenye je'e. Ambaasaaddartichi wayyaanee kan biyya Su'uudii jiraatu araraafamni akkanaa jiraachuu beekullee rifaatuudhaa fi naasuu godaantonni keessa jiran kanarraa haga ammaa wanni dubbate tokkolleen hin jiru. Mootummoonni lammiilee isaaniitiif yaadan kanneen akka Hindii, Baangilaadesh, Filiippiin geejjiba qopheessanii ummata isaanii simachaa jiran. Su'uudiin godaantota biyya hedduu keessummachiiftullee manneen namaa caccabsanii dhiira tumanii dubartii namaa heddomminaan irratti walgayanii gudeeduun godaantota Itoophiyaarraa dhufan qofa irratti xiyyeeffame ja'ama. Godaantota biyyoota biraatirraa dhufan irratti araraafamni yoo jiraatellee haga ammaan tanaa bal'inaan yookiin dirreetti kan beekame hin dhagayamne. Warri biyyoota biraa mootummaa isaaniif dhaabbattu waan qabaniif haga tokkoof mirgi isaanii eeggamee nagayaan gara biyya isaanii ergamaa jiran ja'an. Bakka gariititti namoonni shabaab ifiin ja'an manneen caccabsanii dhiira tumanii eega if wallaalchisaniin boodatti dubartii manarraa guuranii achi buutee isaanii dhabamsiisaa jiran. Gochi namoomaan alaa kuni warra shabaab je'eef moggaase kan Su'uudiidhaatiin yeroo gaggeeffamu poolisiin Su'uudiidhaa shabaaba Su'uudiidhaa gargaaruu daran gudeediinsa dubartiidhaatii fi tumiinsa dhiira Oromoodhaatii fi warra Itoophiyaa dhufanirraa qooda fudhachuun bal'inaanii himama. Naannoon Manfuuhaa ja'amtu magaalaa Riyaad keessa bakka hojiin badii Su'uudiidhaa itti gaggeeffamtu keessa lafa hangafaa ta'uunis gabaafame. Magaalota Jiddaa, Kamismisheetii fi Samtaa keessattis gochi kana daranii gaggeeffamuun gabaafame. Yeroo ammaan tanaa reefki ilmaan namaa kanneen qaamni bakka hedduutti addaan ciccirame karaa makiinaa magaalaa Riyaad keessa bakka hedduutti mul'ata.
godaantonni manneen hidhaa kanneen namoota dhukkubsataadhaa fi maraatootaan guutaman keessatti durumaanuu hidhamaa turan. Taraa tana ammoo roorroon babal'attee godaantoota Oromoodhaatii fi Itoophiyaa kumaan lakkaa'amanirra gahaa jira. Roorroo dirree irratti guyyaa aaraa irra gahaa jiru kana ifirraa ittisuudhaaf halkan eedaa godaantonni Oromoodhaatii fi kanneen Itoophiyaarraa dhufan waan harkan harkatti qabatanii warra shabaaba je'ee isaan anfariirsu kan Su'uudiidhaa ifirraa loluun gabaafame. Lola kanaan shabaaba Su'uudiitirraayis namni du'uun hubatame. Oromoota keessaa namni du'e hundinuu beekamuu baatullee haga ammaan tana Abdurrahmaan Alii Jaamaa kan dhaloonni isaa aanaa Dadar magaalaa Soqaadhaa isaa kaardii telefoonaa bitachuudhaaf deemu poolisiin Su'uudiidhaa ajjeeftee reefki isaa kan dhiigni jala yaa'u karaa makiinaa Riyaad keessa ganda Manfuuhaatti argama. Namoonni Oromoodhaa kanneen akka hamatti tumamanii osoo dhiigni mataarraan yaa'u qabamanii makiinaa poolisiidhaatiin fuudhamanis hedduudha. Namoota uleedhaan tumamanii hidhaman keessaa kanneen maqaan hubatamu Naasir Alaa, Sharaf Sheekhaa, Ibraahim Mahammad, Abdurrashiid Hassan Mahammad, Ibraahim Mahammad Usmaan, Xaahir Bakar, Suleymaan Aliyyi, Tashoomaa Abdii, Khadiir Khaliil, Xaahaa Mahammad, Abbaayyee Walloo, Hussein Idris, Naasir Abdoosh, Fandishee Awwadaay, Ibraahim Awwadaay, Anwaree Sheekhaa, Mahammad Awwadaay, Ukaash Yusuf, Adnaan Aliyyi, Abbaas Lagamixee, Mahammad Yaasiin, Roobeer Walloo, Kamalaa Yuuyyaadhaatii fi Ali Ahmad Bakriidhaa ta'uunis hubatame. Namoota maqaa duraa qofaan beekaman keessaayis Abdulhakiimii fi Shamsuddiiniitu beekamaa jira. Namoonni ammaaf maqaan isaanii himame kun hundinuu qabeenyi isaanii saamamee gariin isaanii xalayaan iqaamaa isaaniitis irraa saamamtee cicciramuu daran uleedhaan tumamanii gara mana hidhaa geeffamuun gabaafame. Shoorarkaa ammaan tana ilmaan Oromoorra gahaa jiru kana sablisuudhaafis waldayni hawaasa Oromoodhaa kan biyya Su'uudii ilmaan Oromoodhaatiifis gorsa kennaa jira. Gorsi waldee hawaasa Oromoo biyya Su'uudii akka jedhutti ilmaan Oromoo kan biyya Su'uudii jiraattan ministeerri hojiidhaatii fi ministeerri biyya keessaa kan Su'uudii ji'a kanarraa eegalanii fattashaa cimaadhaa fi sakattaa bakka hedduutti geggeessuudhaaf jiraatan. Balaa tana xiqqollee taatu ifirraa sablisuudhaaf if eeggannaa cimaa lubbuu keessanii fi maatii keessaniif godhuun barbaachisaa akka ta'e isin hubachiifna ja'an. Biyyi jirrus biyya hambaa ta'uu hubannee wal to'achaa wal gorsaa hamtuurraayis wal eegaa jiraachuudhaan seera biyyaatis kabajnee haa jiraannu jechaa waliif dhaamna ja'an. Haa ta'u malee dhaamsa kana qofa waliif dabarsuudhaan lammiileen Oromoodhaa kanneen biyya Su'uudii jiraatan nageenyi isaanii ni eeggama jechuudha miti. Su'uudiin godaantoota kumaatamaan walitti qabde. Gabaasaan Rooyiters akka jettutti aangaa'onni Su'uudii godaantoota alarraa dhufanii dalagatan kumaatamaan marsanii biyyarraa ari'aa jiran. Akka gabaasaa tanaatitti Su'uudiin warra biyya alaa ariinee jiraattoota biyya keenyaatiif dalagaa banuu barbaanna jetti. Namni 100,000 lakkaa'aman baatii torban dabarte tani dhiifamni itti godhame keessatti duruutu Su'uudiirraa bahanii turan. Akka Su'uudiin basaqqeessatti dubbattutti lammii biyya Su'uudii keessaa 12% qofaatu hojii qabatee dalagata. Wayyabni hojjettoota biyya alaa kan lakkoofsaan miliyoona 9 caalan hojii sasabloo beekumsa hin barbaanne Su'uudiidhaaf hojjetan. Hojii sasabloo akka wandaqummaa tanii namni Su'uudiidhaa dalagachuu hin barbaanne namni alaa isaaniif hojjeta ture. Ummata alaa kan Su'uudoota qananiisee tajaajilee wandaqummaadhaan isaan gammachiisaa bahee shabaabni Su'uudiidhaa poolisiidhaa fi waraanaan gargaaramee nama saamee uleedhaan tumee dubartii isaanii kan kumaan lakkaa'aman gudeedaa jiran. Tumiinsi uleedhaa ajjeechaanii fi dubartii reebuun akkasumatti illee qabeenya namaa saamuun Oromoodhaa fi lammii Itoophiyaarraa dhufan qofa irratti kan xiyyeeffate ta'uudhaatu odeeffama. Eega poolisiinii fi kashlabbiin Arabaa sakattaa namoomaan alaa tana jalqabde magaalaan Riyaad duratti kuuliidhaa fi hojii barbaaddattoota alaatiin guutamte ona duwwatti deebi'uun gabaafame. Magaalaa Jiddaatti dubartiin Indooneeshiyaadhaa tan walitti qabamtee bakka takka dirree irratti hidhamte waliin tetteessee daddaffitti mana hidhaatii nu baasaa gara biyya teenyaa nu deebisa jechuudhaan iyyatan.
hedduun lammiilee biyya alaa xalayaa ittiin beekaman dhabuurraa gara biyya isaanii deebi'uu hin danda'an. Biyyoonni Yaman, Itiyoophiyaa, Filipiin, Hindii, Paakistaanii fi Misra maallaqa lammiileen isaanii Suudii keessaa dalagattee biyyatti ergitu irratti akka hirkatan dubbatama. Gara tokkoon mootummaan Suudii Paakistaanota 800 xalayaa ittiin jiraatanii ittiin hojjetan arjoomteef. Naannoo Manfuuhaa magaalaa Riyaaditti poolisoonni dargaggeeyyii biyyaatiin wal gargaaranii manarra yaa'anii godaantoota humnaan manaa baasaa turan. Sakattaa tana keessatti lammiin Paakistaan kanneen Suudiin hayyama jireenyaa kenniteef manneen Oromoodhaatii fi manneen Itiyoophiyootaa itti qubalaatanii poolisootaa fi dargaggeeyyii Arabaa agarsiisuun gabaafame. Viidiyoolee garagaraa kanneen YouTube fi sooshaal miidiyaa garagaraa irratti maxxanfaman irraa akka mul'atutti poolisoota Arabaa daran dargaggeeyyii Arabaa isaanii lammii Oromoodhaatii fi kan Itiyoophiyaadhaa buucaan reebuu mul'atan. Reefki namoota hedduu kan dhaloota Oromoodhaatii fi kanneen nama gurraacha biraatilleen viidiyoo garagaraatiin bakka hedduutti bal'inaan maxxanfamanii jiran. Gara biraatiin wayyaaneen lammii Itiyoophiyaa ni fudhanna jettullee dubbataan wayyaaneedhaa Diinaa Muftii gaafatamee warri hidhaman warra heeraan ala Suudii dhaqani je'e. Wayyaaneen xalayaa ittiin beekaman kennitee fi barabaraan oomisha dubartii wandaqummaa Suudiitti hojjetan nama 45,000 ergaa turte. Dubartii ergitu tanarraa gibira gargaarsa huurii abbayyaa guddina biyyaatii fi waan biraatis maqaa itti moggaaftee maallaqa guddaa irraa gurrachaa turte. Arraan tana yeroo lammiin Suudiidhaaf gurguramte tun ararraafamaa jiranitti yeroo dubartiin heeraan Suudii dhayxee wandaqummaa hojjettu. Xalayaan harkaa guuramtee gudeedamtu wayyaaneen jarri kun heeraan alatti achi dhaqan jechuun nama hedduu ajaa'ibsiisee jira. Wayyaaneen shoorarkaa shabaabiitu as deemaa ifirraa eeggadhaa jette dinniina kennite. Reuters magaalaa Shaggarii akka gabaasetti shoorarkeessitoonni Eertiraatti leenjifaman gara biyyaa seenanii tarkaanfii fudhachuudhaaf jiraatan jette wayyaaneen. Akka ibsa wayyaaneetitti tuutni dhufee shoorarkaa uumuudhaaf jiraatu kun Alshabaab ta'uunis ni mala ja'ama. Gara biraatiin bassaasonni Eertiraadhaatii fi kan Gimboot 7 magaalaa Asmaraa keessatti nama tokko kan barreessaa Gimboot 7 Andaargaachoo Tsiggee ajjeesuudhaaf ergame qaban. Akka gabaasaa tanaatitti karoorri ajjeechaa wayyaanee kuni hoogganaa bassaasa wayyaanee Geetaachoo Asaffaatii fi mataa bassaasa waajiraa muummicha ministeerotaatiin karoorfame. Daawwattoonni garii akka jaanitti wayyaaneen karoora isiidhaa kana ajjeechaa kana dho'ifachuudhaaf dura dubbattee shoorarkeessitootaatu nutti dhufaa jira jette ja'an. Wayyaaneen ammaas joornaalistoota lama hidhatti darbite. Jaarmayni joornaalistootaaf falmu CPJ New York biyya Ameerikaanii akka gabaasetti wayyaaneen ammaas joornaalistoota lama gaaffii takkaan alatti hidhuu dubbate. Joornaalistoota lamaan keessaa tokko Geetaachoo Warquu magaalaa Laga Xaafootan magaalaa Shaggaritti dhiyaatutti yoo hidhamu xalayaa baatii dabarte barreesseef ta'uunis gabaafame. Poolisoonni guyyaa sabtii joornaalisti Miliyoon Daanyoo Jeneraal Maaneejaraa gaazexaadhaatii fi Munaa Ahmadiin barreessitu gaazexaadhaa hidhuunis gabaafame. Haa ta'u malee Munaan yeroo ammaan tanaa dinniinaa wajjin akka gadi lakkifamte odeeffama. Misraa fi Itiyoophiyaan wal dhaban. Oduun Al-Ahraam irraa argame akka jedhutti qorannoo fuuldura huurii laga Abbayyaa irratti ijaaramuudhaaf jiraattu irratti godhamtu irratti koree jaaruudhaan irratti mootummoonni lamaan wal dhaban. Haa ta'u malee biyyoonni lamaan baatii 3 booda walitti deebi'anii mari'achuuf jiraatan dhaggeeffattoota sagalee Oromiyaa jaalatamoo oduun irraa raawwatte. Akkuma odurraa dhageeffannetti ammaan tana rakkinna hamatu biyya Suudii keessatti baqattoota Oromootii fi yookaan baqattoota biyya alaatii dhufan hedduurra jira. Kanaafuu ammaan tana daandii qunnamtii telefoonaatiin nama tokkotu Riyaadirraa nu wajji jira. Ammaan tana nageenya isaaniitiif jecha maqaa dha'uu hin dandeenyu. Obboomee rakkinna ammaan tana torbaan kana deemaa ture cuunfaadhaan dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Oromiyaatti akka nu dhageessisu afeerraa daandiirra jirta. Feesbuukiin, Tiwiiteraan, miidiyoonni bifa garaagaraatiin waan kana ibsaa turan hanga tokko ifaa ture. Hangi miidiyaa irraa beekanamuu waan kanatti siqanii hubachuun, viidiyoo waraabuun, eenyuuf akkana ta'e jedhanii adda baafachuun haalli baay'ee rakkisaa ture. Garuu gaaga'ama guddaa uummata keenyarra bakka sanatti biyya
keessatti gahee jira. Namni du'eet jira. Dubartiin gudeedamtee jirti. Qabeenyi saamamee jira. Kan fooqii irraa of darbattee halkan yoo hinqiin akkasii heddummatu lubbuun badee jira. Egaa walumaa galatti gaaga'amni tooftaa ayinaa garaagaraa qabu gahee jira. Rakkoo kana hundaaf irra guddaa namoota biyya kana keessa jiran keessaa lammii biyya Saudi Arabiyaa jiru kana keessaa irra guddaan gaaga'ama kanaan tuqamee lammii Itoophiyaati. Lammii Itoophiyaa keessattuu immoo lammii Oromooti jechuukooti. Harka 75 gaaga'ama kanaaf isa duraa ta'ee Oromoodha. Waan baay'ee nama gaddisiisudha gaa waan hin yaadamintu dhufee rakkattanii biyya kanarraa bahaa waraqaan qabdanuu sirnan qabdanuu biyya kanarraa bahaa jechuun seera addunyaati fi namni illegaalii ta'e tokko bahaa jechuun seeruma addunyaa ta'u nama qoonqoo deemu tokko rasaasan na'uun qabanii saamuun gudeeddii huumuun rakkoo kan kana fakkaatu rakkoo kana hin jedhamne. Nama mana hidhaa jiru waan nyaatu qabu guyyaa 3-4 warri mana hidhaa jiran nama gara 30,000 mana hidhaa tokko keessa jira. Guyyaa 5 bishaan ittiin kennine nyaata ittiin kennine isaan itti garuu qoonqoodhaan kanneen hidhamuun galchanii hin beekamne. Egaa haalli jiru kana fakkaataa gaafii keessaan keessatti waan biraa jiraatu keessa deebi'ee ibsuuf yaalaa jechuudha. Galatoom. Galatooma amma akkuma beekamu torbaan tokko gayaa jira. Saudi Arabiyaan ka jettu namoonni seera malee biyya keessa jiraatan yeroo adda addaa bayaa jettee labsitee jirti. Garuu ammoo guyyaan sun nama yeroo lama haaromsite seera sanii amma seerri sun dhumnaaniin wanni kun uummata walitti qabuun hidhuun kun jalqabame jechuudha. Akka laallutti gaa irra caalaa poolisoota wajjiinuu namoota biyyaa ijoollee dargaggootatu waan kana irratti bobba'ee jedhama. Kun hagamta akka dhugaadhaa maal oofaa jiran seera akkamiin gaggeessaa jiran seerumaan nama qabammoo maaltu deemaa jira? Okay, gaarii. Ilaal labsa gaafa duraa baasan yookiin eeyyama gaafa duraa kennuun ji'a 7 duraanii keessatti warra teessuun qaban teessoo baafadhaa warra teessoo qabdan immoo kan isin harkaa dhumtellee haaromfadhaa sirriitti deebi'aa warra kana gochuu hin dandeenye biyya kanarraa bahaa jedhanii miidiyaatti ibsanii booda warra teessoo qabullee sirreeffachuudhaan dhagnaan sirreeffachuu irratti biirokiraasii guddaa ture ji'a 3 kana keessatti miti ji'a 6 haaromfachuu sirreeffachuu hin dandeenye. Afaan akka hin hamanne yaani akka nyaanne TV kana godhan malee afaan labsa baasan malee teessuun sirreessanii hin jiru kan hin qabne kennine nu galchaa jedhee kan ji'a 6-7 ambaasii dhaabataa ture gaafa isaan gala warri fixachuu dandeessan teessoo sirreeffadha warri fixachuu dandeenye biyya kana bahuudhaafis biirokiraasii ture teessoo fixachuudhaafis biirokiraasii ture namni keenya kana hiree kana lachiitti fayyadamuudhaan tattaaffiin godhee ture. Kun akkasitti otoo jiru garuu har'a warra teessoo qabuttu mootummaan kun wanti inni afaan hin jedhuuf wanti inni harkaan hojjetu seera mataa isaatiif ittiin bulu tokko seera mataa isaatti baafate hojii ittiin bulu seera addunyaatti ittiin bulu wanti biyya kana hijjiin hin bulchu namoota nama bulcha murtii askaasa murtii namootas malee murtiin seerri sagantaan barreeffame hin jiru. Poolisiin tokko akkana jedhee murtii isaati hijjiin hin jiru fixaalee wayii hijjii wayii hin jiru wanti barreeffame. Namni akka isatti fakkaatetti si bulcha. Manni murtii walabaa hin jiru. Miidiyaan walabaa hin jiru. Mirgi dhala namaa biyya kana keessatti hin jiru. Keessattuu mirgi dhala namaa kan Itoophiyaa. Kan Itoophiyaa keessattuu immoo kan Oromoo haga timaatimii baqaqee tokko biyya argitee itti gara nama hin nyaanne kun. Kanaaf gaafa duraas labsa baasanii teessoo isinii sirreessinaa warri isin jalaa dhumte warri hin qabne immoo baafadhaa jedhanii miidiyaa irratti himan. Hojiidhaan garuu gaafa waajjira dhaqnu dhaqaa ishaaraa harkaatiin ajaa'ibu warri ishaaraa harkaa kennuu dhage ji'a 3 sana salphiirra dhaabataa ture. Edda ishaaraa kennitee kaatee edda dhufte yoo waggaa 5 ta'e 10,000 kaffaltaa yoo waggaa 3 ta'e akkasumatti garaamaa jedhanii wanti kaffaltu jira. Teessoo baafachuun bittaa diizatii ol waan silaawutoo biyya alaarraa viizaa bitattee dhufte waan viizaadhaan bitattuun ol si gaafatan. Ishaaraa nama kennisiisanii kaaniif basamaata harkaa ta'e ijaa namarraa fuudhanii kaaniif hagana kaffalaa baafadhaa jedhan. Haga kana kaffalee namni baafachuu hin dandeenye. Okay, nu geggeessaa immoo
geggeeffamuudhaafis biirokiraasiin guddaadha qarshii 3,000 4,000 kaffaltan malee isin geggeessuudhaafis viizaa fahiinsaa isin hin oofnu isa jedhamu ta'e otoo haala kanaan dhaggoo isaan uumanii namni rakkataa jiruyyuu yeroon isaan kennan sun dhumate inni duraan teessoo qabus hin sirreeffanne sirreessuufiidhas argitee isaanuu afaan hin dubbatan malee fedhii guutuu hin qabalu kan addunyaa dhagoomsuudha akkana jenne jechuudhaaf jedhan wanti isaan jedhan sun hanga tokko isaanii hanjee jechuu dandeenya. Kanum fakkaate isin jechuu kooti kan sirreessaniifis hin jiru kan haaraa baafataniifis hin jiru yeroon kanuma ofii kennanii ka'anii akkanumaan koo ittiin hojjetuu xumuranii akkana goone kan itti fayyadamuu danda'anitti nama miidhuudha. Amma nama qabaa jiru poolisa duwwaa osoo hin ta'in gaa amma loltoota biyyaatii fi warra biyyaa dargaggeeyyiin biyyaati jedhama kun hagamta akka dhugaadha. Kaleessa uummanni isaanii illee dargaggeessi illee innaa poolisni nama qabu dargaggeessi isaanii innaa poolisni dhiira qabu dargaggeessi isaanii mana seenee dubartii gudeedaa ture. Gara galgalaa kaleessa galgalaa garuu waraana isaanii qofa osoo hin ta'in waraana Paakistaanii biyya kana keessa dhuftaan ol keewwatanii qaban illee itti bobbaasanii uummanni kaleessa galgala namni gaaga'amni guddaatu gahe gaaga'ama sana kan gaheen uummata argitee isaan rejertiidhaaf biyya kana keewwatantu jira waraana sana jedhee haa ta'u barbaada ibsa bal'aa kana bira darbee waan kana keessatti sii kennuudhaaf argitee yaaddoo nageenyaa qabaachuu koo mari'achuu kooti telefoona koo kana. Dhugaadha san hin deemsisu. Mee namni miidhame jira nama waan lubburra ga'ee jira balaa kanaa nama waan lubbuu namaatirra ga'ee jira. Gaafa duraa torban boruu gaafa wiixataa jechuun labsa calqabaa irratti nama 4 du'e dubartii tokko gaafa sana dubartiin sun nama dhalootaan lammii Itoophiyaa sanyii kan guraageti gudeedaniitti argitee sun akkasumatti nama hedduun gudeedamtee lubbuun badee inni tokko nama Itoophiyaati innis nama naannawa Tigraay natti fakkaata makiinadhaan dhahamee makiinadhaan irra bahanii Oromoo shubbiitiidhaan rukutanii guyyaa tokkotti nama 4 lubbuun badee sanaan booda guyyaa kan isaa galgalas akkasumatti nama tokko ajjeesanii kaleessa galgala gara nama naannoo lakkoofsan gara nama 39 du'e namni 2 lammii isaaniiti jedhama namni 10 namni Tigree fi nama sanarraa hafe gara nama 20 fi yookiin 20 wayii Oromoodha kan kaleessa galgala. Ajaa'iba maalitti dhukaasanii du'e moo tumaatiidhaan immoo dhukaasaadhaan ka ajjeesan? Waluma keessa dhukaasanii makiinadhaanii irra bahuudhaanii motorsaayikilii irra bahuudhaanii rasaasni akka nama dirree lolaa jirutti dhukaafamaa ture. Yoo baqatte moo yoo baqatinis akkanumatti namatti dhukaasuun jira moo haalli kun akkam gaa arguu laasi yoo manatti sitti seenan alaa mikrofoonan dubbataa dhufanii namni ala jira kaleessaa namni wal guuretti deengadda galgala mana seenanii dhiira qabanii dubartii qofa manatti dhiisanii dhiira qabanii yoo mana keessaa bahanuun dargaggeessi isaanii duuban deebi'ee dubartii tokko nama hedduun gudeedhaan yakka gurguddaa dalaganii namni kana dhaga'ee kaleessa gaafa sanbataa wal guuretti gara namni 10,000 dubartii keenyas ijoollee keenyas warra dhiiras walumaa galatti akka nu galchitaniif isin bira dhufne uummata keenya isin qabna jettanii isin manarra deemtanii isin rakkachuurra nutis innaa isin manatti nutti dhuftan nuti qabamnee dubartiin keenya nu jalaa gudeedamuurra nutis dubartiin keenyas ijoolleen keenyas walumaa galatti akka nu galchitanuuf dhufnee jaa waajjira mootummaa dhaqanii. Halloo na dhageessaa? Gaarii dhaga'ee maal jedhanii duuba mootummaan maal jedhe san booda? Nuti yeroo akka bifa barbaadeen isin galche malee akkanatti nu galche akkanatti nu galchina akkamitti akka nu jettu yaada akkana akkamitti nutti dhiyeessituu jedhaniituma uleedhaan tumaadhaan galitti jedhanii namni achirraa kanaa reebichi akka malee hammaatee gara nama 50 wayii buruqee dhiigni akka malee yaa'ee sanaan booda ijoolleen sana argitee dallante. Ijoolleen sana argitee dallante dhagaa darbattee makiinan poolisaa wayii kan irraa waa cabanii kanaan booda lola labsanii humna qilleensaatti humna maalii jedhanii waraana jajjabaa takkaa magaalaa seenee hin beekne kan takkaa hawaasa waliin argine fi takkaa ol kaawwatanii turan fidanii kun magaalaa naannoo kutaa Manfuuhaa jedhamu sana ni marsee makiinaa seenuu fi kaachi keessaa bahullee sakatta'ee baasa sakatta'ee seensisaa
akkasitti kaleessa guyyaa marsanii oolanii halkanis marsanii irra bulanii waraanaan edda sila siituquuf yaale kana kalannii biyya kanaan ta'uun fidanii itti bobbaasanii gaaga'ama namoota halkan edaa dhumanti hin jedhu kana namni 7 bakka tokkotti dhume reenfa nama 7 bakka tokkotti argan maalinni mana akkamitti dhumanii jedhanii jaa qormaata sana geggeessuun baay'ee rakkisaa ture gara nama 6 ammoo dubartiidha hospitaalatti du'anii isaan mustashfanna'in bakka jedhamu mustashfaa tokko keessatti qofatti. Amma walii galatti mustashfaa tokko keessa qofatti. Hospitaala tokko keessa qofatti namni 6 dhume jedhanii egaa hospitaala biraatti nama meeqa ta'uu danda'a beekuu hin dandeenye jechuu kootifanii. Haalli kaleessa galgalaa kanuma fakkaata. Kana malee ammas akka jedhamutti garteetti ragaadha nama dubartoonni nama hospitaala jiran akkana kaataa kanatti gudeedamanii jiran lakkoofsi isaaniillee beekama jedhama. Waan kanarraa maal quba qabdan isin? Maal dhageessan? Namoota hospitaala jiran namoota sinaa keessaa dubbachuu danda'an telefoona isaanii qopheessinee isin kennuu ni dandeenya. Namoonni hospitaala jiran namoota 7 jira amma namoota 7 jiran kana keessaa shamarran kun tarii haala isaan irra ga'e miidiyaa irratti dubbachuun mooraalii isaaniitiif xiqqoo tarii ittiin fa'aa laata. Jennee yaaddoo sana ni qabnaa kanaan irratti akka isaan dubbisan isin jechuu dandeenya. Kana dhugumatti waan nama gaddisiisu. Ammaan tan har'aan tan immoo maaltu jira? Maaltu deemaa jira ammaan tanatti yeroo amma waliin dubbannu kanaafi. Har'a ganama gara nama dubartii gara 6,000 dhiira akka 4,000 marsanii bulanii garii akkan fila siinjinitti halkan ajjeesanii ganama waan sanarraa hafe makiinaa ijoollee mana barnootaa geessu otobisa kan mootummaatii fi kan ganama magaalaa Riyaad keessa mana barnootatti ijoollee guuru hunda dhaabanii kana hundaan dhaabbadhaa fe'aa jedhanii kan makiinaa ummataatiin illee fe'anii amma san akka jirutti riipoortii geessanii ambaasii Itoophiyaatti waamanii jedhu kun Itoophiyaadha jedhanii Itoophiyaadha jedhee ambaasiinis egaa achumaan Itoophiyaa ta'anii ammarraa asumaan geggeessuu seena jedhanii namni keenya har'a qabame halkanidhaa qabame amma yeroo kana biyya ga'ee jira. Manidhaa sun geessanii manidhaas guutee jira bakki itti hidhan hin jiru warra manidhaa jiruu fi qoonqoo kennuun hin danda'amne bishaan argataa hin jiranu kan iddoo itti hidhan dhaban jechuu kooti. Gara naannoo 10,000 kan halkanidhaa qofa qaban. Mee karaa kanarratti biyya tokko gartee namni lammii biyya ambaa tokko gartee namni tokko seerallee jiraachuu baatu namni biyya qabaa amma akka dhagahametti mootummaan Hindiillee waan dhiyeesse qabaa warri Yamanis namoota isaaniif guurachuudhaaf warri kun markabaan warri kun ammootu konkolaataa dhiyeessan jedhama. Warri Itoophiyaa imbaasii waan uummata isaa kana walumaa galatti mee Oromoon haa ta'u walumaa galatti wanni irraa dhagahame jira wanni gargaarsi inni godhaa jiru. Way dhagahame jechuudha. Akka mootummaa Itoophiyaatti mootummaan biyya kana keessa nama qabu hundi tajaajila mataa isaa irraa eegamu akka lammii biyyaatti akka itti gaafatama lammii biyya isaa mootummaa qabduutti dirqama irraa eegamu bahaa jira. Lammiin hundi warri mootummaan hundi markabaa fidee anatti galfataa nama harkaan hin qabatanu jedhee kanarraa kaka'ee nama isaanii tuquuf hin dandeenye mootummaa sana wajjinis sadarkaa olaanaatti walitti dhiyeenya qabanii dippiloomaasiidhaanis walitti dhiyeenya qabanii mootummaan sunis namni biyya kanatti erge akka nama uummata Itoophiyaatii miti dalagduu miti yookiin nama dhiiraa kan yoo jabaate shifirinnaa malee hojii biraa hin beekne miti maandisoota asii qaban doktoroota asii qaban profeesoroota biyya kana keessaa qaban humna nama baratee qaban. Kanarraa kaka'ee mootummaan isaanis nama keenya tokko iyyuu harkaan tuqin anutu galfataa jedhanii markabaanis ta'e xaahiraan amma gadan deebi'anii jiranii nama isaanii polotiisa isaan barbaadanu ambaasii isaaniitu dhaqee namoota dhuunfaarraa dhaqee fixaa jira malee namni lammii Hindii tokko yookiin lammii biraa mootummaa biyya kanaa bira dhaqee dhimma isaa fixachuu gaafa duraa akkan duraan si hime sana biirokiraasii jira namni biyya alaa biyya kana waajjira biyya kanaa dhaqanii dhimma fixachuun baay'ee rakkisaadha waajjirri biyya kanaa waajjira biirokiraasiidhaan guutame dhimma daqiiqaa 10 fixu tarii biyyaa 10 ji'a faatirraa fudhata ta'a. Garuu akkasitti sadarkaa mootummaatiin nuti isin fixaa jechuudhaan bifa kanaan tajaajilaa jiru. Nuti galfatas herreega keenya irratti jedhanii fudhatanii jiru. Lammiin Induneesiyaas akkas. Kan Yaman biyyaa kaleessaa qofa otobisa gara 100tiif wayii biyya kana seensisan nama isaanii herreega keenya irratti fe'annee baafnaa jedhanii isaan otobisa anuu galfachuu waan danda'anuuf jecha alatti walitti dhaabata. Akkasitti seensifatanii jiran.
kan Itoophiyaa gaa akkanattis naa galcha akka mootummaa Itoophiyaatti qoonni ani uummata kooti lammii kooti kaffaluu danda'u kana jedhee waan lafan keenyeef haal duree uummata isaatti godhamuu danda'ullee waan haasa'ee hin jirreef irra guddaa mirga lammii irratti osoo hin ta'in dantaa polotikaa akka mootummaatti argachuu qabu yookiin shamata dinagdee lammii isaa dhumaatii lammii isaatii fi yaagama saba isaarra gahu argachuu barbaadu mootummaa akkasii waan ta'eef lammiin Itoophiyaa lammii nama sarraa dubbatu hin qabne mootummaa biyyattis hin qabne biyya keessa jirutti biyya hin qabna jedhu biyya keessa jirutti illee haaluma wal fakkaataadha jechuudha inni bakka lachitti sitina miti. Uummanni keenya rakkoo kana fakkaatu qaba. Keessatti immoo lammii Itoophiyaa keessayyuu kan Oromoo baay'ee rakkisaadha. Amma tajaajila asitti kennamu hambaatiin kennu keessaa TBLS bakka bu'aa TBLS jira, jaarmiyaa TBLS jira, tajaajila calqabaa isaantu argata. OPDO jira, tajaajila lammaffaa, adeemsi jira, tajaajila sadaffaa. Kan kanarraa hafee koomunitii akka sadarkaa Itoophiyaatti ijaarameen kaardii itti dhiyeenyi mootummaa Itoophiyaa qabu tajaajila sadarkoota itti aanutti argata. Kanaan booda nama boondii bitee nama miliyoonii galee waa kennee fi waa jedhee tiraansfoormeeshinii nama deeggaru nama naa jara dhufan hin baasin dhufu ergitee gadda mallas yeroo hundaa dhaabbatee hundaan ibsatu namoota akkanaa yoo ta'e malee lammii Itoophiyaatti yookiin jechuun baazamora Itoophiyaa qabaachuu qofaan osoo hin ta'in bitaataa mootummaa TBLS qabaachuudhaan lammii Itoophiyaa ta'uun kee tajaajila gahaa argata. Ajaa'iba. Mee rakkinni kun karaa biraatiif magaalaalee Saawud Arabiyaa keessa kan naannoo biraarra ga'aa jira moo ammaaf Riyaaduma? Egaa sadarkaa olaanaatti kan irraa himamaa jiru Riyaadi malee gaagaamni kana fakkaatu guddaan kan baay'ee nama gaddisiisu kan gurraa dhaga'uudha fi ijaan ilaaluun baay'ee nama gaddisiisu Riyaaditti ga'e malee rakkoon kun isa calqabaati. Miti kanaan dura naannawa Jiizaanitti, naannawa Makkaatti, Jiddatti, Madiinatti bakka hundatti rakkoon uummata keenyarra gahaa ture hedduu dubartiin Itoophiyaa tarii torban lamaan darbe kana dura kan naannoo garagaraatti kutaa garagaraa keessatti gudeedamtee maraatee sammuun tuqamee gibbii ambaasii keessatti ooltu gara nama 200 oli. Dubartiin isaanii kaawwiyyaadhaan gubdee dubartiin isaanii harka murtee tokko waan nama ajaa'ibu gibbii ambaasii keessatti mooraa ambaasii keessatti seenaniiti warri Arabaa achitti waraantee baate mooraa sana keessatti torban lamaan dura. Kanaaf gaagaamni akkanaa kun bakka hundatti gahaa ture jechuudha. Lammiin Itoophiyaa lammii sirna gabrummaa haaraa bittaa gurgurtaa haala ammayyaa'een yeroo ammaa gaggeeffamaa jiru kana keessatti yeroo gama guddaa qaba. Irra ga'e garuu inni ammaa kun waan Riyaaditti bifa addaatiin akka bobbaatti mootummaan labsa godhee bifa addaatiin bobbaa leegaalii taasisuun fixuu namaatiif gaggeeffama. Uummata biyya keenyatiif eeyyamatti argatee waraanni bobba'e malee bifa eeyyaman ta'iniin kanaan durayyuu bakka hundattuu gahaa jira. Ammas naannoo garagaraatti wanta akkanaa kun gahaa jira. Akka jillaatti dhumaatiin jillaa akka Riyaadun ilaa ammaa bakka itti ga'e akka haaratti hin nageenye garuu gara fuulduraatti warri Makkaas warri Jiddaas warri naannoo Madiinaa jirus yaaddoo kana tarii darareen keenya immoo yoo hin jedhanii sodaadhaan eeggataa jiraachuun quba qaba. Mee amma gara biraatti yoo laalle warri seeraan jiraatu amma akkamitti addaan beekan inumaa wayita hokkarri akkanaa ka'aa jiru namni waraqaa seeraallee qabu gabbaatanii amma fakkeenya waa godhachuun akkamitti danda'ama waa bitachuun deemuun. Halo. Warri waraqaa heeraa qabu warri waraqaa heeraa waan jedhamu kun biyya kanatti baay'ee rakkisaadha namni keenya biyya irraa dhufu biizaa irra hedduu isaa bitatee dhufee. Biizaa walabaa jedhamuun dhufee dhufee hojii isaas hojjeta hojii kasiila jedhamu yookiin ispoonsera jedhamu jala hojjechuu otoo hin ta'in ofii isaatiif hojii uummatee yookiin waan akka tuutii wayii yookiin akka argitee hojii addaa wayii uummatee dalagaa kasiila jala dalagee qarshii kuma fa'iin kiraayii manaa kaffalee maatii isaas gargaaree jiraachuun baasii biyya kanaatti wajjin walitti isaa taa'u.
akkasitti jiraata irra hedduu namni ispoonsera jala dalagu yookiin namni kafiila jala dalagu hin jiru. Kanarraa akka ka'e amma immoo warrumti teessoo qabdanu hundi keessanuu ispoonsera jala dalagu mana saafuu mana kireeffatanii kaawwatoo hin ta'in. Yoo hojiin keessifeera jedhame makiinaa libree yookiin timaaraa maqaa kafiilaa qabu hoofuu yoo hojiin kee waardiyyaadha jedhame balbala mana namicha ispoonsera keetii qofarra teessee waardiyyummaa eeguu waan sila bakka sila hojiin kee jedhe kanatti hin argamin atuu akka nama illeegaalitii waraqaan keessirraa ciramaa ilmaa argitee ati maallaqallee waan adabamtu jira hidhaa waggaa lama hidhamtu jedhanii egaa wanti argitee warri waraqaa qaba jedhamu kunillee waraqaan kan ittiin gabrummaa irratti eeyyama gabrummaa qabaachuu isaatiin ala eeyyama jireenyaati jennee fudhachuu hin dandeenye. Inni nama gabrummaadhaaf eeyyama baafateen maallaqa isaatiin bitatee mootarii biyyatti sangaa gurguree dhiigaa sana gabrummaa baafatee eeyyama gabrummaa fudhatee dhufe malee maallaqa hambitee wanti nuti ana hojjetatee jiraachis idduma ta'e hojjetatee jiraachis yoo iddoo kumaan dalaganurra 2,000 argate dalagu yoo 2,000 booda 3,000 argate dalagu bitat garuu amma sun hin danda'amu namicha tokkicha maqaa isaatiin dhufte sana jalatti haganni sii kaffale fudhattee isa bira taa'uu qabda hin ta'u illeegaalidhaatis waraqaa sirraa cirree ilmaa waggaa hammana hidhamtee biyya kanarraa galuu qabda isa jedhamu irraa kaka'e inni waraqaa qabu namni keenya rakkoo irra jira. Kasuuqee qabu kan makiinaa qabu maqaa namaatiin waan baratuuf jecha irraa fudhataa jiran arabni irraa qaamaa jira amma makiinaa koo maqaa kootiin jiru qulfii keessa keesseen kaasinii jedhee itti bilbilee dhaabsee jira. Ajaa'iba waan hedduu nama gaddisiisu dhugumatti haala gaddisiisaadha. Mee obbo kiyya gaama daqiiqaan qabullee narratti dhiyaataa jirti yeroo biraallee bal'inaan dubbannaa dhaamsummaan uummata ala jiru kanaa fi uummata hawaasa addunyaatii dabarsitan yoo jiraate gaa hiree isinii kenna. Galatoon uummata keenya uummata ala jiru uummata Oromoo uummata addunyaa kabachiisota mirga dhala namaa waldoolee garaagaraa hundaaf wanti jechuu dandeenyu dhiittaa mirga dhala namoomaa sarbama mirga dhala namoomaa biyya kana keessatti akka namni biyyattiitti keessatti ilmaan Oromoo irra gahaa jiru sadarkaa dandeessanii koomunitii addunyaatti nu gaha nu iyya rakkoo keenya kana addunyaa nu hubachiisa yoo aga danda'ame tokko mootummaa Itoophiyaas rakkoo uummata keenya kan akka hiikoo kana danda'ameen dhaamsa sila uummanni keenya biyya alaa jiruu fi dippiloomaasiin bifa garaagaraatiin godhamu mootummaa Itoophiyaas lammii isaa kanaaf tarkaanfii akka mootummaatti irraa eegamu fudhachuu akka qabu uummanni keenya biyya alaa jiru tambaasii Saudi Arabiyaa biyya hundarra jirutti hiriira bahuudhaan mirga dhala namaa biyya kana keessatti mootummaan biyya kanaatiitu kana balaaleffachuudhaan rakkoon keenya kun hatattamaan akka furamuuf hawaasni addunyaa rakkoo keenya kana akka nu dhageessiftan sagalee keenya taatanii dhaamsa rabboomaa kasaboomaa kan namoomaa kanuma lafeettiidhaan madheessuu kooti ani jaalleen kiyya tokko na bira jiranii waan isaan itti dabalatan yoo qabaatan isaan itti kennuun barbaada. Ulfaadha itti naa kenname daqiiqaa xiqqoo naa dubbatanii yeroon qabu. Galatooma isinillee. Haaloo mee obbo isinis akkam jirtan? Nagaa akkam fayyaadha. Nagaa mee dhaamsuma kana daqiiqaa xiqqashoo qabaa gartee daqiiqaan xiqqoodha daqiiquma 2-3 keessatti dhaamsi ati uummata kana dabarsitu yookaan ammoo rakkinni achi jirurraa waan hin himamin yoo jiraate gabaabatti naa ibsi. Rakkinni waliigalaa obboleessi dhiyeessee jira. Rakkinni uummata Oromootirra yookiin uummata Itoophiyaa guututti keessatti uummata Oromootirra gahaa jiru rakkinna guddaadha. Uummanni Oromoo gaa rakkoon isaa ka biyyarraa jala kaatee haga biyya alaatitti illee jalaa hin hafne. Rakkoo beekamaadha. Garuu amma haala qabxiilee inni reessu ka amma kafiilaa sanarratti ani waan rakkoo mataa kiyyaatti yoo adeemu taate amma kafiila jechuun kun nama ispoonsara yookaan nama jala dalaga jedhee achirraa dhufe inni immoo heera mootummaan baase kanatti ka irra fayyadame immoo warra jala dalagan santu irra fayyadamee jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma isa jala dalaguudhaaf bakka suuqii wayii banadhee jira inni suni
suuqii kan dhufeet yeroo silaa jijjiiruu danda'u narraa calisee amma dhufeet hagana fidi guyyarraa hagana fidi 200 fidi 300 fidi 5,000 haala inumaa 5,000 fidi yeroo yookaan bakka kana cufi guutuu haala yaani mootummaan karaa ta'ee dhugaa ta'ee warreen biyyanaa gargaara malee nama alaa tokko irraa wanni inni gargaaru tokko hin jiru. Haalli keessatti immoo haalli mirga namaa biyya kanatti akka biyya amma isin jettanii san haalli mirga namaa wanni tokko kan eegamu hin jiru. Ijoollee asii dhalatte fakkeenya namni ijoollee asii dhalatte jaha qabaa jahan kana waraqaa isaanii baasuudhaaf takka waraqaa isii baasuudhaaf ji'a 11 waraqaa dhalootaa isii baasuudhaaf. Haalli baay'ee uummata Oromoo irratti keessattuu akkuma obboleessi Yareed mootummaan biyyallee warrootuma misooma fi warra miseensa isaaniiti warra misooma isaanii jala deemu malee nama kaan inumaa achi laaltuu haala kana agartee addunyaa ibsuun akkuma obboleessi keenya jala addunyaa miisatii warra akka ilma namaa kana ittiin iyyuu dhaamsaan dabarsu gabaabatti kanuma haala rakkoo riyaad bal'inaan miidhee haalli inni jedhu kun gartanii dhibbarraa sagaltanii shan dhibbatti dhugaadha jechuun hin danda'ama. Nullee karaa feesbuukii karaa tukaanuu miidiyaa garaagaraatti illee isinillee dhageessanii kanuma yaadni qabu jechuun galatooma. Galatooma isin lameenuu rabbiin isin biraa jiraatu yeroo biraa itti deddeebinee isin hordofnaa jabaadhaa gaawwanni walii goonu kanuma iyyinee iyya dabarsuudha nama hedduutu reediyoo kana karaa adda addaatiin dhageeffatuuf jiraata ergaan keessan gurra nama hedduu seena jechuudha rabbiin isin biraa jiraatu galatooma. Galatooma. Nagaatti. dhaggeeffatoota sagalee Oromiyaa jaalatamoo raantana haala hatattamaa kan dhufe kanarraa pirogiraamni keenya deemaa ture yookiinis waan biyya Suudii keessatti deemaa jiru kanarraa qofa deemaa ture bakka garaagaraatirraa akka dhageessanitti duraan haasawa yookiin immoo odeeffata Johaar Mahammadii wajjin qabaachuudhaaf turre haa ta'u immoo haalli hatattamaa kun akka odeeffata san ngoone nu godheetti jira kanaafuu yeroo biraatitti tarkaanfachiifne torbaan dhufutti ta'uu ni mala
Kanaafuu gaafasiif akka nu eeggattan isin hubachiifna dhaggeeffattoota sagalee Oromiyaa jaalatamoo qophiin sagalee Oromiyaa tanarraa asirratti raawwatti torbaan dhufu qophii biraatiin aga walitti deechaanu Sayyid Mahammad Aliitii fi sagalee Oromiyaatiif ani Abdii Jaliil Abdallaatii nagayaan nuuf jiraadhaa. Coming up is the Oromo Community Program. Filfile muka gamoji galafi renjirateni annani dadatu jira gamoji tanambarete annani dadatu jira gamoji tanambarete Oromia Oromia